رب جل قبل سورة تنارت خاكش وديما. بسم الله الرحمن الرحيم. جنة قرانا. والفجر يجوني فجري رانك حد جم ربين. فجر خجل نكون أما فجر صادق في فجر الكاذب جرا. فجر صادق إنك خاتبك. فجر بك وداك أبو. خسوا بايسات ملايكوني ديمتي والباتو. خواري سمي جرمات قبوئي بني آدم بسوني. فجر ما بكما تيساني لام. والفجر فجر رانك حد وليالين عشري جي. هل كان قرنا سنين كحد جماتي ربين. هل كان قرني قن هل كان كم يجورتي مفسر توني ولا بني إنسان أمو ربين هل كان قرنا ومجي هل كان قرني باهي بكما قني قرن رمضان خرابوداتي جي مفسر توني قن يوخيو وليالين عشريتون هل كان قويا قرن ذي الجاسن إنك قد باتي عرفادا أمو تفسيري خناتي تو الربريد آجان مالي يوجيتي guyyaa qurna san keessa wanni hojjetamu hujiin abbaa feetee tokko khayaroo biraa hojjetamu hojii sanii wajjin walitti hin qixxaawu jee ergamaan lafa kaayee jira jechuudha. Wasaniifuu qurna zilijjaa jennee fassaruu dandeenya. Garuu immoo sun qurna guyyaati malee halkaniitii mitimma. Halkan guyyaa saniitii rabbiin kakachuu jiraa jaan. Ati kafeeteen fassaruu dandeessaa garuu immoo qurna zilijjaa yoo jenne irra gaarii. Washafi'i jechuun cimdiidhaan kakadhee jemma rabbiin. Cimdiin tun tanaa fi tanan jenne rabbilla. Ilmi namaa cimdii qaba. Uumaan addunyaarra jirtu yoo laalte hundinuu cimdiidhaan jirti. Bakka tanaa fi dandeettii rabbii irratti waan nama qaceelchuu jira. Walwatri jechuun akkasuma maasiis lakkoofsa qara ta'e qariidhaan kakadhe jechuudha. Ood nambar ka jennu san. Ammalaa cimdii fi qariidhaatiitu jira. Qarii sana maal jettan himme isin? Qeenxeedha. Qeenxee fi eelaa hobxiisaniitiitu irra fakkaata ammallee moongoo bakka tanaatiitu irra xiqqoo nama fudhachiisa. Wal watri jechuun moongoodhaan kakadhee jemma rabbiin. Mangoodha? Ahoona wali maangoona jechuun wal watri jechuun lakkoofsa qaraan kakadhee jechuu bakka lakkoofsa hir'uu guutuun ta'insan jechuudha. Amma gaafun eessarraa kaa lakkoofsa takkarraa eegalama takka 3 5 jennee kadeemnu kana jechuudha. Watri keessa eenyu jira isa fa'aa jira. Rabbiin uumma tokkicha shariikan qabu innummaanuu kana laalama. Bakka tanaas waan guddoo jira wani rabbiin kakateenii fi wallaylee jechuun halkaniin kakadhe izaa yasri jechuun hoggaa inni ichi deeme. Gara bariisaatti ichi deema laalammaa halkan kana keessaas waan cimaa jira jechuudha. Gizee ichi deemtemmaa sulusa halkanii qaboodaa takka sadaffaa halkanii qaboodaa keessa yeroo rabbiin samii addunyaa tanarra gabbu'ee mee namni araarama na gaafatu jula. Mee namni na kadhatu kaniin kadhaasaa san qeebaluuf. Namni gartee waa balleesse araarama na gaafatu kaniin araaramuuf. Namni toobatu kaniin toobaa isaa irraa qeebalu jee bakka carraa guddaa jira halkan kana keessa. Kanaafuu rabbiin halkaniin kakateeya. Hal fi zaalika ammallee dubbiin deemu jirti gaa. Amma rabbiin ni kakate waa meeqaan kakate fajiriin kakate. هل كان قرنان كخته والشفي والوترين كخته والليل إذا يسرين كخته ماس هل كانوا جاجرة دوماتي كده ميجي كخته هل في ذلك يجون خنا خيت جرا منجرو جيمه كاسا منجيشون خاكون قوب سجرا منجرو مه لذي حجر يجون نماك ليك أبو خاكون قوب سنجرو ما وان كان أنيجان كخته مما خنا أشجع مالين وربي وان ججبا خنا كخته جرا جلي أسكيسا خاكون قوب ساته جرا منجرو جي نجرا ونربينا كان جيف وإنه لقسم لو تعلمون عظيم جيبا كبيراتي قدنا خاكو خنا غرسي سوداف جيشا ربنا كان جي جانين وانيني وان كاناني ركا خدتو ووما دوغاتي جيشو والله غانا اما وان كانان كخده وانكو وان ججبدو الدنيا كيسة تركمتو خناني غان كخده بود وانيني وان ركا خده خون وان دوغاتو نمني اقلي قبوتوكو bakka kanatti bakka kakuu tanaan ni quufa jechuudha. Fudhatama qabdi wanni kun isa biratti wooma dhugaa irratti rabbiin waan jajjabduu tanaan kakateedha. Hal fi zaalika jechuun kana keessatti jiraayii qasamu wanni kakatuun lizii jirin namni aqlii qabu. Wanni kakatuun amma jechuun namni sammuun isaa fayyaa qabdu kanaan hin kakatu jechuudha. Maaliin kakatuu qabu maqaa rabbiitii fi sifa rabbii faan kakata malee nuti imma rabbiitiitu waan uumeen kakata malee nuti uumaa rabbiitiin kakattu.
shirkii keessa nu geessa gara kufriititti nu oofa jechuudha. Ammoo hal fi zaalika qasamu lidhii jirin jechuun baay'inatti wanni isin mul'iftu. Amma kakuu tana keessa dhugatti namni nama aqlii qabu kakuun tun manquubsitu jechuutu irra fudhatama qaba. Alam tara jechuun saati nagarre yaa ergamaa kiyya kayfa fa'ala rabbuka akka rabbiin kee hojjete bi'aad ummata aaditti ka rabbiin hojjete garte moo garre sun imma ru'yaatami dhiiroo ru'yatu aynin arkaa ijaati moo arkaa qalbiiti qalbiin gallaaltee nagarre jechuudha. Jawaaba qasamaatti gaddeemu jirraa jaan gaxoofu jirra mallee bi'aad jechuun aaditti ka rabbiin kee hojjete irama jechuun iramitti ka rabbiin hojjete aadii tanaatiitu aadii duraatii fi aadii boodaa jaamtee beekamtii jaan iramiin tun ta jalqabaasanii jaaniini zaatil imaadi warra humnaa isaan kataan jechuu bakka eeyyuu aadii warra humna qabu san jarri kun ammoo warra humnaan dhaadate maasiiti namni ka keenya addunyaa keessan jiru jaanii zaatil imaadi jechuun warra dheerinaan beekamoodhaa isaan kataan jechuu addunyaa keessa yookiin yoo imaadii kana dheerinaan fassaruu dandeenya humnaan fassaruu dandeenya jarri lachuutu qabammoo zaatil imaadi jechuun yookiin yoo warra dafee jechuudha mana isaanii citaadhaan jaarratu rifeensa beeladaatiin mana jaarratu warra mayyaarri kun maali jechuu bakka jirummaan isaaniitu akkas turteedha. Zaatil imaadiin takkaas warra utubaa jechuu jaan mana isaanii utubaadhaan jaaranii jajjabeessanii jaaranii saniifi rabbiin tanaan dubbate tafsiirri bakka tana baay'ee jira. Zaatil imaadiin warra humnaa warra dhedheerina qabu isaanuu tanaan dhaadatanii jiran jechuudha. Man ashaddu minnaa quwwatan jaaniin dhaadannee jarri beekamaadha. Dheerinummaan isaaniitu dhuundhuma 12 jaan immoo shariini an akkatti qoratan beeyne akkas jeemmoo inni garuu immoo jarri dheerina qaba. Jarri kun jara harillaa jaamu san ta'uun dhabu mee seenaa qoradhaati ilaalaa jarri bakki ture maaseesi yamanuma kana ture bakka fagoon turre allatii jechuun aadiin sunu lam yuqlaq tanin uumamin misluwaa fakkaattiin isiidha fil bilaadi dachii rabbii keessatti dheerinaa fi humna qabaachuudhaan jechuu bakka kanaaf rabbiin isaan kopha dubbate وثمود يجون ثمود يتكربين كوجته الذين إنسان سنو جابوا الصخرة خدعاء قرة جيشودا دعاء قراني تلا سوقاني من أنجارة أكنا ما الدنيا تناقيسا دون تيني ثم أما دوب إدانو دعاء قرة كيسا قالوا نجيبتو شوري لكي جراتي تو نوتي أكوان الدنيا تناقفا فأمامني يوكي نماو غارو ما دكاني سوقاني كيسا قالن دعاء من برايو جارم من دفع جيجاني isii tan akkuma waan addunyaa qofaaf uumamanii jechuudha. Akhiraa irraanfatanii addunyaa jala kutanii mana dhagaa qoraatiin ijaarame keessa galuu ture jirri. Yookiin uumau dhaguma guddaa kana qoranii teknooloojiin isaanii yeroo sanii san turte jechuudha. Eeyyuwaa bilwaadi jechuun waadal hijri bakka jaamtutti. Bootaan sun ammallee beekamtuudha. Bakki sun ammallee namni sirritti irra jiranatti hin fakkaatu. Ergamaan alayhi salaatu wasalaam gaaf tokko odoo karaa deemanuu Tabuukittichi deemuu jiranii bakka san dafaa keessa dabraa jee ilaalama bakka tanatti azaamni jara sanii isin buun oolu dafaa keessa kutaa bishaan achiitti isin fayyadamina keessaa bahaa jee uummatatti labsee akkasitti uummanni dheeysee keessaa bahee jaan gandi sun ganda hamaarrallee beekamaadha. Wafir'oowna jechuun fir'oownatti akka rabbiin kee hojjetee zil'oowtaadi jechuun abbaa irree inni kate jechuun maasiisi irreedhaan uummata bulchaa ture jechuudha. Yookiin zil'oowtaadi jechuun abbaa shikaalaa jechuudha. Yeroo nama adabu shikaala afur lafa gadhaweeti miilaa fi harka lamaan itti hidhee akkasitti aduu keessa oolchee harka kennisiisaa jedhan nama akkas ture. Yookiin zil'oowtaadi jechuun abbaa wataaddaraa jechuudha. Kuni wataadara jechuun abbaa irree jechuun walumaa galattu irreedhaan uummata bulchaa ture humnaani alladhiina xaghoo isaan kun hundinuu warra daangaa dabranii fil bilaad jechuun biyya rabbii keessatti daangaa dabranii faaksaruu fi alfasaad jechuun dachee keessatti badii baay'isanii fasabba alayhim rabbuka rabbiin kee isaan irratti ni buuse sawta azaaba akaakuu adabaa rabbiin itti buuse jedhan gosa adaba cimaa rabbiin itti buuse jara kana hunda akaakuu adda addaa itti bu'e aadittis azaba bu'e ilaaluu dandeessa garagalii samuudittis adaba bu'e fir'oownattis ka bu'e hundinuu adda adda jechuu himuudhaafiya inna rabbaka kuno jawaabni kakuu kana maal jee wal fajriin kakadhe inna rabbaka rabbiin kee labil mirsaad jechuun hujii gabrootaa takka takka beekayye
mirfaad jechuun boota haaxii jechuu jan aslitti bakirraa dhufe keellaa jechuu bakka namni tokkolleen irraa maquu hin dandeenye laachumaan baa bootaan sun bootaa istiraatiijiidha hunda arkuu danda'a kana jechuun maaliree labil mirfaad jechuun hujii gabrootaa takka beekaa bakka itti irraa maqanii duraa dheeysanii hin jiru jechuudha bakka rabbi duraa fa'ammal insaanuu ammoo ilmi namaa kun kaafira baanaa jan idhaa mabtalaahu rabbuu yeroo rabbiin isa qorate isa mokkoree faakramahu jechuun isa guddise immoo niimaa isaatti kenne fayyaa kenneefi wana'amahu jechuun yeroo isa qananiise rabbiin niimaa isaatiin isa badhaadhise fayaquulu nija rabbiin kiyya akramani jechuun na guddise ja kalimatu haqqin uriida biyal baaqilu jawwanni kuni rabbiin kiyya na guddise dhaadannaaf jee malee inni kuni rabbi galatoonfatuuf hin jenne jaan miskiinatti dhaadachuu deema nama fayyaan qabne dhaadachuuf jee malee dhuguma silaa waan dhugaan juu taate izga qabuuf waan juu taate nimaa rabbii masakkaruuf odoo juu taate sirri eeywa akraman jechuun rabbiin kiyya na kabaje bar sirra ani rabbiin kun na guddise ati immoo rabbiin si jibbee jira jechuu deema laal waammaa idhaa mabtalaahu jechuun hoggaa rabbiin isaa isa mokkoree faqadara alee itti xiqqeeyse rizqahu kennaa isaa hoggaatti xiqqeeyse fayaquulu jechuun ija rabbii ahaanani aboo rabbiin kiyya na xiqqeeyse jaa jechuudha dhuguma ummatunis rizqii isaa irraa xiqqeeyse na xiqqeeyse tanaas maal rabbi komachuu isaati ummatunis rabbi komachuuf je maaliif ganda keeysaa na qofa barbaada wanni kana na godhuuf tun maali waan jiru jechuudha laaleeyfatee dubbatu jira barammain rabbumattuu hijaa qabachuu jira xiiqiidhaan dubbatu jira malee dubbii tana rabbiin kiyya kunoo dandeettiin isaa kana isumaatii tokkana na godhe umaa gaafuma inni narraa kaasuun afadhaa jechuuf hin deemumma daangaa dabruufi kallaa jechuun lakkisaa taa'a jeemma rabbiin maaliif akkana jee waan kana amma rabbiin lolaaf je'ee jaan badiin teeysan tana qofaa miti ammallee badii biraa qabdan jechuudha na komachuu fi akkasuma maasis miskiina dhaadachuu qofaa miti badiin teeysanii ballaa tukrimuuna alyatiim jechuun inuun maasis bar yataamaa hun kabajjanii baritiin je silaamma namni qalbiin isaa laaftu yataamaa ijoollee abbaan irraa duuteef rifachuu qaba namni kuni kabajuu qaba ija ilmoo ifiitiin laaluun yataamaa laaluu qaba jechuudha amma kana jechuun maali nama silaa isaanitti haajamuuf haajaan baasan jechuudha baramma walaa tahaadduuna jechuun naman kakaaftanii alaa ta'aamil miskiin hiyyeeysa nyaachisuu irratti naman kakaaftayya teeysan itti kennuu dhiisi tanamaa sunuu eeysaatti baatee lola qabdan jechuudha kana jechuun amma hariiroon isin uumaa rabbiitii wajjii qabdan zeeroodha jechuuf himu jiran rabbiin jara saniin jechuudha amma saniifuu laafina qalbiin qabdanii hariiroon makluuqaa wajjii isin qabdan hariiroo duwwaadha kan ammoo rabbii wajji qabanis duwwaa beekadhugaa wataakuluuna turaasa jechuun horii dhaalma yaammooni nyaatan aklan lammaa jechuun nyaatinsa cimaa ashaddal akli jechuudha baramala nyaatinsa cimaa waan kana bilaashitti waan harkataniif wooma akkumatti odootti laffa in harkatan waan taateef nyaatinsa cimaa abbicha immoo qabeenya kana dhiisee du'e san hin yaadatallaa rabbiin isa kana ajjeese ani sanuma ajjeesuu ta'a ittiin gorfamuu qaba silaalaalamma namni imma horii tokko gaani firasaa irraa dhaale dhaalmaya kana ittiin yaadachuu qaba du'a sanii san yaadachuu dhiisee nyaatinsuma cimaa tokko nyaata bakka akkuma nama gaaraantii hirkatee addunyaa tana keessatti hafuu deemuutti watuhibbuuna almaala jechuun horii ni jaalattan hubban jammaa jechuun jaalala baay'ee jammi hoggaa jenne kafiir jechuma jammuun kafiir jaan amma hoggaanii siyaasawan baay'ina waan takkaa hoggaa himu barbaadan hisaa bareedduu hoggaa taate jammuun kafiir jaan baay'ee jechuudha hubban jammaa jechuun jaalala baay'ee daangaa dabartee fira keessanillee isin irraanfachiif jaalala baay'ee maasiisi daangaa dabartee ibaadaa rabbiillee isin irraanfachiif jaalala baay'ee rabbii isinii kenne sanillee isin irraanfachiiftu jechuudha kallaa jechuun dhagayaa je idaa dukkati ardu jechuun hoggaa dachiin dhawamtee dakkan jechuun waliin dhawaminsa takka ol fuudhamtee hoggaa dachiin akkanatti waliin dhawamte dukkatiin tun eessaraa dhufe dhiiroo yeroo dachiin kirkiri lafaa ka'ee jechuudha sochootee taharrakate yeroo dachiin sochootee hayyee waliin dhawamte dakkan waliin dhawaminsa cimaa jechuudha wajaa rabbuka rabbiin kee hoggaa dhufe wal malaku malaayikaanis hoggaa dhufte saffan saffaa jechuun hiriira galoo haala ta'anii malaayikonni
saffaniin kun haala eenyurraa ta'a malaayikota irraa malee rabbii miti jechuudha. Rabbi ma malaayikaa wajjin hiriira tokkotti lakkaawin haalli kun wal malakuurraa dhufe malee rabbii san itti fudhatumma. Rabbiin kee hoggaa dhufe malaayikaan saffan jechuun hiriira galanii wajjiya yooma idin guyyaa sanni dhufama bijaannama jechuun jaannamni ni dhufama yooma yatadakkaru insaanu guyyaa ilmi namaa yaadatu waannaa lahu dhikraa guyyaa sayyaadannaan isaa fayyada jemma. Guyyaa namni gorfamu kaasirra gorsa fudhachuu dide waannaa lahu dhikraa gorfamuun isaa taa yeroo san bakki dabarte yaquulu ni yaa leeysanii wayosootiin qaddamtu jechuun dabarfadhee li hayaatii jiruu tiyyataarraan tanaaf odoo dabarfadhee way hojjadhee addunyaa keessatti fayyuma idin guyyaa san laa yu'adhibu jechuun hin qixaaxu rabbiin adaabahu jechuun adaba laa yu'adhibu hin qixaaxu faayilli kana dhufaa kaa'ame laa yu'adhibu jechuun adabuu hin danda'u adaabahu jechuun adaba ka rabbiin jara san qixaaxu ahadun nam tokkollee nama qixaaxu hin danda'u adabni ka adaba rabbii cimaan jiru walaa yuusiqu jechuun nama ni dhu'u wasaaqa'u hidhinsa rabbiin nama keessa ni dhu'u ahadun nam tokkollee nama hidhuu hin danda'u addunyaa tana keessatti yaa ayyatu an-nafsul mutma'innatu mu'mintootaan akkana jaama isiintu nama gammachuu addunyaa irratti hoggaa lubbuun keessaa bahuu deemtuu fi akhiraan maasis hoggaa jannata arkee simannaaf wanni kun jaamtiinii jaan yaa ayyatu an-nafsul mutma'innatu yaa lubbuu rabbitti amantuu turte yaa lubbuu imaana irratti tasgabbooytee turte irji'ii deebi'ii jaamaanii ilaa rabbika gara rabbii keetii raadiyataniin jaalattu haala taateen hujii ta'e mardiyatan jechuun jaalatamtu haala taateen rabbi biratti maafiisiya raadiyaa jechuun hujii isiidhaa jaalatti mardiyyaan ammaa rabbi biratti fudhatama qabdiidhamma fadkhulii seeni fi ibaadii garee gabroota kiyyaa keessa seenii wadkhulii jannati tiyya seenii jaamaaniya yeroon tun amma yeroo lama jenne addunyaa irratti hoggaa du'aa deemuu fi akhiraa hoggaa dhaqee jechuudha subhaana rabbika rabbil izzati ergaa takkaa jiraa jaanii ergaa isaan isinitti subscribe to Ray Tutor.